nyaata baay'ee jaalatamaa fi kan baay'ee tokko mi'aawudha. Kanaaf akka feetanitti hojjechuu dandeessanii hedduu namatti tola dhugaa baay'ee mi'aa jechuudha. Abbaan hojjete abbaan of jajaa miira isaanii fi garuu of jajuu osoo hin ta'in dhugaa baay'ee mi'aa baay'ee tokko mi'aa jechuudha. Karaa gabaabaadhaan yeroo muraasa keessatti waajjimta ruuzii ibadda irratti naquudhaan biradistuma keessatti jechuudha. Akkaataa itti toletti akkaataa gabaatti daabboodhaanis nyaatamuu kan danda'u baay'ee mi'aa. Hin jaalattanii jedheen yaada akka jaalattan immoo abdiin qaba. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaadha. Asumaan akkaataa itti hojjetamu wajjin hojjennan isiniin jedha. Na wajjin tura baay'ee tokko mi'aa baay'ee tokko nama jedha akka feetanitti hojjechuu dandeessanii lukkuutti dabaltanii fooniin akkaataa akka feetanitti bareechatanii jechuudha. Biyya keessumaa keessattuu yeroo buffee waan adda addaa nama dhiyeessuudhaan akka nama haala nama hawwatuun haala adda ta'een hojjettanii kennuu dandeessanii. Kanaafuu baay'ee tokko mi'aa nyaata mi'aa kanammoo akkamittan hojjedhe na duukaa bu'a. Nageenyi fi jaalalli waaqayyo isiniif haa ta'u. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii siinqee akkam jirtan fayyaa keessan inni jira galanni waaqayyoof haa ta'u. Nyaata kana karaa kamii akkan hojjedhe asitti meeshaalee kana asitti kuusaa qopheeffadhee jira. Kuusaa karaa haphiidhaan yookiin odoon haphisin hunduma isaatu jechuudha qopheeffadheera. Kaarotii argaa jirtanii asittis kaarotiinis faasoliyaa qaaraa wannoonni isaaf na barbaachisan dinnicha immoo faaqee qulqulleessee bishaan zafassafiin ture akkana jalaan gurraachuufne jechuudha. Shunkurtii adiidha. Qimamii isaaf nu barbaachisan nan qaba. Qimamoota kanaan akkaataa haala gabaabaadhaan yeroo muraasa keessatti hojjennee kan nyaannu keessumaa hoo qabaannee asis warri arabaa yeroo baay'ee daabboodhaanis nyaatanii. Kanaaf haala gabaadhaan hojjenne jechuudha. Dinnicha kana soogiddaan dhiifama soogiddaan zafazzafee lafa godhe. Kanaaf ammoo walitti gara zayitii koo godheera. Zayitiin koo hagana o'uu ture. Isa jala qannasee ibidda jechuudha. Dinnichi akka dafee jalaan keessi isaa ganaa bilchaatuuf jala qannaseen itti godhadhaa. Ergasii karaattaan deemna jechuudha. Dinnicha kana yeroo baay'ee akka chiipsiitti hojjechuu dandeenya sukkaaratti goone. Kanaafuu bira distii koo irra godhadheera. Bira distiin koo zayitii itti godhee shunkurtii kootti dabaleen akkuma nyaata gisee kaanii hojjennutti hoqlaalla'ee bareechee hojjedha jechuudha. Shunkurtiin kun haqa inni nu diimatutti yookiin immoo akka inni bunni nu ta'utti dheekna. Ergasii wanna nu barbaachisu hundumaa tokko tokkoon itti daballa jechuudha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii siinqee hundi keenya iyyuu nyaata karaa adda addaatiin karaa nu barbaachisu hundi keenya karaa adda addaatiin hojjenna garuu tokko tokkorraa immoo waa hedduu barata jechuu fi kanaaf malee nyaata addaa ta'ee miti garuu baay'ee mi'aadha. Dinnichi koo as naaga'ee jira akka inni madamitti harkaa hin diimanne suuta inni itti garagalchachuudha. Baay'ee hin haphisne baay'ee hoo haphatee immoo nu harkaa caccaba waan ta'eef karasiinii kun shunkurtii akkuma argitan baay'ee tokko bunni ta'ee jira. Shunkurtii garuu wal dabarsee shunkurtii adiin itti dabaladhe. Shunkurtii adii yeroo hundaa mana keenyatti daakkamii qulqullaa'etti firiijii keessa ta'a jechuudha yookiin tallaajaa keessatti goona. Akka nu jalaa yeroo daddafnee hojjennutti waan nu barbaachisu isa quncisu isa sirreeffachuu nu barbaachisu sirreessanii lafa goona. Shunkurtiin kee erga akkatti naa diimatee naa qophaa'een booda timaatimii yoo gibbii keessa jira waan ta'eef baay'ee diimaa miti kan bilchaate illee miti sanii fi yoo qabaattan garuu timaatimii baay'ee diimaa ta'ee fi kan bilchaate fayyadamaadha. Maafi salsaan yookiin immoo saaloonaan keenya akka nu bareedu nu godha jechuudha. Kanaaf kan diimaa fayyadamaa jechuun jaaladha. Dinnichi kun as ga'ee jira. Dinnicha koo egaa kana naa ta'e immoo zayitii akka zayitiin harkaan qabannetti maxlayaa yookiin immoo istiimarii kan jedhamu san irratti sarrattan baasa jechuudha. Akka biyya keenyatti maxlayaa jedhama. Hundi gurguruu baadhee isa ergan itti baasee kuusaa koon itti naqadha. Kanaaf isa keessaa baasee akka inni zayitiin harkaa hin qabneef garaasaa keessatti kan achirra godhe akkasumas kuusaa koo ergan itti naqadhee asirratti iddoo zayitii kanarratti jechuudha. Wanni waraqata zayitii yookiin immoo sooftii fayyadamuu dandeessa. Sooftii isa furdaa jechuudha. Shunkurtiin koo as ga'eera. Shunkurtii kee erga as ga'ee maajuun timaatimii xiqqeesse jechuudha. Osoo ittiin baay'isin yookiin salsaa jedhama gara biraatti. Amaariffaan immoo tomaatoo peestii jedhama. Amaariffaan dhiifama ingiliffaan tomaatoo peestii jedhanii amaariffaan maajuun timaatimii biyya keenya hin jira garuu maal akka jedhamu timaatimii dillizii jedhama na fakkaate garuu hin beeku dhiifama naa godhaati. Biyyarraa waan tureef dagadheeraan hin jirullee jechuun hin garuu amma seenee jira. Meeshaan hunduu biyya keenyatti argama waan ta'eef hin jira biyya keenya keessa. Kanaaf akkatti bareessee ergan hojjedhee qimamii qopheessee qimamiin asitti qopheeffadhe qimamii makallashaa fi
qimama walitti qabamu jechuudha. Paaprikaa akka biyya keenyatti barbaree dillitii fi barbaree gurraacha, barbaree diimaa xiqqeessee wanna mana keessanii qabdanii nyaata nu mi'eessa kan jettan qimii fayyadamuu dandeessanii rakkoo tokko hin qabu qimamni jechuudha. Garuu yeroo baay'ee karaa biyya ormaa kan jirtan keessatti mana madaamii keessa kan jirtan qimii kaarii paawudarii kan jedhan sun hin dhabamu. Qimamni sun hedduu qimii nyaata mi'eessa jechuudha. Soogiddaadha. Soogidda keenya immoo haala nugaa jennu yookiin immoo akkanatti nu jalaan baay'anne akkanatti nu jalaan xiqqeessine itti fayyadamuu dandeenya. Amma xiqqeessin bishaan itti dabaladheeni amma naa bilchaatee naa qophaa'ee akka inni wal shunkurtiidhaan haga inni qimamiidhaan wal naa nyaatutti teessisee kanan qopheessee kuduraa yookiin immoo ataakiltii kootti dabaladha jechuudha. Sanii fi hanga inni takka takkatti nan eega yookiin qadaadadhaasitti. Bishaan haga isin barbaachisu haga nugaa jettan itti dabaluu dandeessanii baay'ee akkasiin jalaa isin qallanne dinnicha waan qabu waan ta'eef hin qallatu tasuma jechuudha. Kanaaf immoo daabboodhaan yeroo baay'ee nyaatama. Karaa kanaan magluubni isin hojjetama. Magluuba ruuziidhaan asitti immoo foon daakamaa, lukkuu daakamaa itti dabaltanii karaa adda ta'een baay'ee tokko karaa mi'aawaa ta'een akka yeroo baay'ee arabiffaan musagga'aa jedhama. Gara keenyatti jechuudha. Musaggaa jedhanii musakkaa jedhanii akkaataa warri arabiffa badambiitti dubbistanii beektan naa sirreessuu dandeessanii karaa isinii jechuudha. Kun as ga'ee jira. Kuusaa fi dinnicha koo keessaa baase jechuudha. Kaarotii kun itti dabaladha. Hunduma isaayyuu baay'ee odoo hin diimatiin jechuudha. Akka bichaa kalarii isaanii jijjiiruuf malee hin bilcheessuun ibidda keenya jala qannasneeti kan goonu jechuudha. Yoo ibiddi itti baay'ate odoo hin bilchaatiin odoo keessi isaa maaragaan bilchaate fudhatamaaf ibiddarra ergasitti shunkurtii yookiin salsaa keenyatti erga naqannee sa'aatii baay'ee nu barbaachisu zayitii irratti waan bilcheessineef jechuudha. Ibidda garuu zayitii irra hogoon jala qannasuu qabna. Saaloonni koo kun as ga'ee jira haala nama hawwatuun haala bareedaa ta'een jechuudha. Asirratti warri fayyadamuu barbaadan maajii itti fayyadamuu dandeessanii maajii ani garuu fayyadamu mana keenya keessatti hojiidhaaf yoo ta'e malee nyaata manaatiif namni fayyadamu jechuudha. Nyaata manaa nyaatanii warri namni wajjin madaamu ani bira jiru ni jaalatu surumaan nyaattu jechuudha. Garuu gabaadhaaf yoo ta'e nan fayyadama. Kanammoo kan manaan hojjechaa jira waan ta'eef hin fayyadamne isin fayyadamuu dandeessan maajii ifiree tokko yookiin gimmaashatti dabaluu dandeessanii. Kanaaf haala isin hawwatuun hojjechuu dandeessaniin isin jedha. Sagaleen koo gadi bu'ee jiraate dhiifaman isin gaafadha. Kunoo asitti immoo faasoliyaan kee haala bareedaa ta'een faasoliyaa keessattuyyuu akka kalarii isaa isin jalaan jijjiirree eeggannoodhaan godhuu qabdanii. Faasoliyaan irra hoo ture xumush jedha jechuudha. Kan keessaa fireen keessatti siyya'a waan ta'eef haala xiqqooshii daqiiqaa 3 yookiin 4 bichaa zayitii keessa tursiisuu qabdanii. Faasoliyaan duratti naqee faasoliyaa maafan duratti naqee xiqqooshii jara kaan irra dafee keessaa waan hanbaasif malee waan biraatiif miti. Saniif faasoliyaa durseetti naqee jechuudha. Kanaaf asiin geeraa ataakiltii akkuma jiruun xabbasee erga hin geessee asitti gadi itti dabalee jira jechuudha. Kanaaf kan irraa hafan immoo itti dabalee xinneessee yookiin hona barbaachisa ta'e bishaan itti dabaluu ni danda'a. Soogidda kiyya ilaalee wantoota isaan na barbaachisu hunduma isaatu jechuudha. Itti dabala amma kana qadaadutti qadaadee irraa baaseef xiqqeessee faasoliyaan akkanaa bilchaatu barbaada jechuudha. Maaf zayitii keessa akka jara kaan tursiisee zayitii keessatti hin tursiisnes maaf kalarii isaa akkana jalaan jijjiirru yookiin immoo fireen garaa keessa jirus zayitii keessatti akka hin baaneef jechuudha. Akkasumas immoo zayitii keessa tursiistan xumush jedha ofiisaati kalarii nu jalaa jijjiira jechuudha. Saniif dafee keessa waan hanbaaseef isa kophaatti daqiiqaa muraasa kan qadaadutti qadaadee amma warroota hafan immoo kan akka dinnichaa, kaarotii fi kuusaa kootti dabaladhee jira. Sukkunii jedhama kuusaan gara biyya keenyatti kaarotiin kaarotuma. Kanaafuu asiin ga'ee jira amma dinnichi yeroo tokko dinnichi osoo waan jedhe wal nu jalaa qabata waan ta'eef isni akka nu jalaa waliin qabanne sooftii yookiin immoo waraqata zayitiidhaaf yeroo baay'ee warra arabaa keessa kan jirtan hin beektan waan ta'eef isarratti baasuu dandeessanii. Ani furdaadha waan ta'eef xiqqeessin addaan baasaa bishaan xinneessee wanti dabaluuf akka inni jalaan caccabnetti suutadheen cinaa lamaaniin warraasa jechuudha. Oo badambiitti akkuma argitan warraasitan dinnichi nu jalaa bukaa'uu danda'a waan ta'eef ofitti haganaa barbaachisa jedhee ani bishaan baay'een barbaadu maafi daabboodhaan nyaata waan ta'eef bishaan baay'ee itti naqu jechuudha. Xinneessee hanga isin fayyada jettan bishaan keessatti naquu dandeessanii. Bishaanicha kee ergan itti dabaladhee haala kanaan xinneessee warraasa jechuudha. Karaa isaa keessa bicha addaan babbaasaa malee isin jedhee walitti warraasa yoo dinnichi hin beektan waan ta'eef dafii caccabaa caccabuu san immoo kalarii nu barbaannu yookiin halluu nu barbaannu san nuun kennu jechuudha. Halluu barbaannu san argachuudha fi amma singee kan baddaara kan ammoo qaaraa baaroo yookiin immoo qaaraa nama hin gubne jechuudha. Diizaayiniif kanatti dabaladhee
Kanaaf asiin ergan ga'ee xinneessee qadaadatti qadaadii raawwadheen haala wal fudhatu naganni wal naa fudhatutti nan eega. Kanaaf asiin geeraa hoo jaalattan laayik sheerii sabskiraayib. Nyaanni koo kun as geeraa haala kanaan jechuudha. Akkaataa fedha keessaniitti hojjechuu dandeessanii. Hoo jaalattan laayikii sheerii gochuun dagatinaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti immoo asumaan nagaan turaa. Waaqayyo biyya keenya nagaa nuuf yaa godhu. Jaalala tokkummaa nuuf yaa kennu warroota boqotaniif lubbuu isaanii nu haa maru. Warroota jiran immoo nuuf yaa tiksu waaqayyooni. Dhiifama isaatiin nu haa yaadatu isiniin jedhaa dhugumattuu warroota keessattuu warra Wallaggattis. Dara namaa jiran hundumaa isaatu rabbi nuuf yaa birmatu inni nu haa dhaqqabu kan isaati malee kan namaa bu'aa tokko hin qabu inni gargaarsa isaatiin dhiifama isaatiin biyya keenya ilaaluun jedhaani hundumaafuu viidiyoon koo kanarraa kana fakkaata yoo jaalattan hiriyoota keessaniif naaf qoodadha koomentii irratti immoo wanna kana sirreeffadhu iddoo kana sirreessi bakka kanatti wanni kun si hanqata akkana odoo gootee kuniin sirraa'uu dandeessa hojjettan immoo naaf qoodan isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa turaa maatii koo jaalattanii waan hordoftaniif hedduunaaf galatooman isiniin jedha galata guddaan irraa qabdanii baay'ee.